Nagaan nagaarra caaluu nagaan waaqayyo waaqa jiraataa bakkaaf kallattii iddoo isin jirtan hunduma keessatti isiniidhaaf habayyatu hordoftoota Qeddoo YouTube jedhu jalatti kan argamuuf kan jirtan lammii koo kallattii hunduma keessatti argamtan nagaan isiniif haa ta'u jecha egaa dhimmi hajjii caaltuu akkasumallee jaartii hajjiitti fufee jira kinoo haala kanadhaanii Ajini akkuma isin suuraa kanarratti argaa jirtanii jalatti miila ishii jalatti kufee dhiifama gaafachaa jira jechuudha. Innis caaltuun kaleessa ganama jechuudha itti daawwalteetu waraqaa mucaa guyyaa dhalootaa fi akkasuma immoo waraqaa eenyummaa ishii fidii kottu jettee bilbilaan akka taasoftee dubbattee turte jechuudha. Innis qabatee dhufee ture jechuudha. Gaafanni qabatee dhufuu narraa buustaayi kisii kanaa dhadheettim taayii jedhee gaafatee ture jechuudha. Achi jetteen jechuudha ishiin irruma keessaa achi booddee isuma dhugaa jettaayi minaamina jennaanii rakkoon qabu eeyyee walii gallaa itti yaadeenanii jette jechuudha. Yeroo kanatti anarraa buusii ishiillee yoo dhiiste osuma jechaa jiru tokkorraa buusanii tokko akkamitti dhiisure waliin mitire kanii kassasamtanii himatamtanii osuma ishiin jechaanii jirtu jechuudha. Innis keessa isaatti shakke jechuudha. Waraqata kana itti kennuu hin barbaanne jechuudha. Keessa isaa baay'ee nyaatee harkatti qaqqabatee gaggaragalchee ilaalaa ture jechuudha. Itti kennuu dide kenni kaamaaleedhaayi kennisiin jechaan oola miti waraqaa mucaanu si bira jirti miti jettee yeroo ishiidhaanii deddeebisaa fi jirtutti inni itti kennuusaa innanne hojiin natti barfachaa jira yookiin immoo guyyaa jira hojiin akka hin jirre beektaa kanaafiyyuu warri hojii si gizeedhaan gala jedhaniiru. Kanaafiyyuu akka hojiin hin jirre beektaa waan ta'eef ati hojjettee naaf hin fiddu waan ta'eef iyyuuti kenni jetteen jechuudha. Sana booddee kakadhu dhugumaa yoo narraa itta ta'ee narraa kaasta yoo ta'ee gaafa inni jedhuuniyyuu sirraan kaasaa jettee yeroo kanatti inni amanuu hin dandeenye harka koona rukutii gaafa inni jedhuuni harka saasuutuma jettee dabas goote jechuudha. Gaafa inni qabuudhaaf jedhu maaliin hin qabin jette yeroo kana keessatti wallahi jedhiiti kakadhu yennaan ishiin yeroo 3 kakachiise jechuudha. Egaa namni waan baay'ee ta'a waan baay'ee jedha jechuudha. Gaafa wanta tokko harkaan qabachuu yookiin immoo bira gahuu ga'ee dirqama kan isa baasu waan beekuu fi hin jedha jechuudha. Hin kakatte jechuudha caaltuun namni hundumtiyyuu ni kakata waan ta'eef sanaa booddee gaafa ishiin kakattee jettu fuudhee itti kenne jechuudha waraqaa sana. Gaafa fuudhee itti kennee jedhu egaa inni akkaataan inni itti kennee galgala yeroo ishiin hojiidhaa galtee gara mana murtii deemtee yookiin immoo poolis xaabiyaa deemtee akka isheen irraa kaastudha jechuudha. Sana booddee waraqata gaafatti kennu ka'ii deemi kaayii ani hojiin deema jetteeni baqa isheenis ifatteetuma gadi bahee jechuudha. Gaafa gadi bahee jedhu wanti waraqaa irraa kaasu hin jiru. Isaan kakadhe kanaaf immoo guyyaa 3 nan tsoomaa rabbi beekaadha araranaaf godha jette jechuudha. Eeyyee inni beekaadha. Dhiphina kee gidiraa kee hin beekaa. Gaafa inni bahee jedhu egaa yeroo kana iddoo kanatti kinoo saatii kanammoo jechuudha. Asitti ishii miti kan kaameeraa kaa'ee jechuudha. Jaartii hajjii sanadha kan kaameeraa kaa'ee jechuudha. Inni dhufee mana maal jedhaanii ka'i kan deemnaa gaafa inni jedhuuni eessa deemna jetteen jechuudha. Maallaan jette ganamaa dubbiin ilma namaa tokkichumaa gaafa inni jedhuuni lakki iddoon deemuu hin qabu hani jennaan maal jettee kakattee miti kan harkaa fuute gaafa inni jedhuuni ani kan hin kakadhee fi natti hin kennitu jedheeni malee wanti sirraa kaasu hin jiru waan tokko godhuyyuu hin jiru amman hojii koo xumuradhutti jennaan. Ati maal barbaaddaa jennaani akkuma anaan na rakkistee akkuma anaan na boochistee akkuma anaadhaan gidiraa keessa na seensiftee na watwaachiftee si watwaachisuu si bochisuun barbaada jetteen jechuudha. Inni waa meeqaa jedhe jechuudha. Maaloodhaayi aniifatii waliin jiraannaa jedhe jechuudha. Ati kanaan booddee in hojjattu ilamee joo cinqina kana magoote jechuudha. Kinooka
ati kanaan booddeen hojjattu anatu hojii gala hojii seenee anatu hojjata kanaafiyyuu iddoo tokkotti tokkummaa humnee mucaa keessii fidee ishiis immoo keenanii tokkoomnee jiraannaa jedhe jechuudha. Yeroo kanatti maaliif dhiittaa akkamittiin dhiittaa caaltuun baasawee ishiin iyyuu kaameraa keessa aabaatuyyuu malee of qoxxobdee seeraan haasawaa turte jechuudha. Wanta maashiiwwan baasten qabdu jechuudha. Dhugaadhuma ishee haasofte viidiyoo sana argeera ilaaleera waan ta'eef jechuudha. Garuu kaameraa kaawus hin qabdu gaarii miti jechuudha. Sana booddee jechuudha gaafa akkas jedhuuni ayyeen ta'u wanta akkasii sababa keetiidhaan kan ishiin rakkachaa jirtu kasasamaa jirtu zennaani sababa kootiin miti sababa shiiti balleessaa shiiti ennaan simiti kan fuudhee ennaani lakkishii sirratti heerumee jedhee jechuudha. Iddoo kanatti nan kolfeshiishitu sirratti heerumee simiti kan caaltu irratti fuudhee ajjiyee situumee irratti fuudhee otoo siinsi kadhattu osoo ishiin sababbaltu osoo ishii waan hundumaa sii guuttee si jiraachiftu ati immoo kinoo kana hundumaa xaaxaa kana hundumaa keessa galte jechuudha. Har'a yeroo garuu ulfaata jechuudha. Maaliif osoo illee ammallee jechuudha caaltuun dhiifamallee osoo gootee fi baqqaayii aafullee otoo jetteetti ta'e jechuudha. Kunirraa ka'eera taanaan isaanii isuma kaleessaatti deebi'u jechuudha. Ajjiin hin baratu jechuudha. Gorsameera hiriyoonni isaa gorsaniiru osoo gorsi nama deebiseera ta'e yeroo baay'ee abdiin kaameraa kaayete jechuudha kan isa gorsaa ture jechuudha. Ofiisaatiyyuu dhaqee gara rakkina keessa bu'e malee jechuudha. Baay'ee gorsa ture baay'ee jechuudha. Garuu inni deebi'uu hin dandeenye namas hin dhaga'u jechuudha. Yeroo tokko dhugaa waaqayyoo jechuun kachaba godhee nama nuumi maaliif namarraa gorsa fudhachuun dirqamadha jechuudha. Namni sun gaariis nama gorsu yaraas nama gorsu jechuudha. Kanaaf iyyuuti sintu kana hundumaa keessa liccisiisee yeroo baay'ee sin kadhatteetti yoo akkam baay'atee wanti kun gara ji'a 7-6tti deemaa jira jechuudha. Namni amma kana nama obsu jechuun nama dandeetti qabu nama sammuun isaa fageessee yaadu nama safuu fi seeraan guddatedha dhugaa dubbachuudhaaf taanaan jechuudha. Kanadhaayi egaa waaqayyoo sinaa gargaaru dirqama qammasuun dhaxxanii isiniin jettee jirti jechuudha. Isa kanas immoo kinooyi agartuun illee qammastee baateetu sirraachaa jirti waan baay'ee dubbachaa jirti waan ta'eef isinis sirrattanii baatanii yookiin edda haala mijeeffattee xiqqoo edda qammastanii edda leenjitanii booddee haala ishii mijeeffattee caaltuun haa ga'u baqqaayii ingaa gadi dhiisaa jechuu malti waan ta'eef hin sodaatina. Irra caala garuu ajjiin kan sodaachaa raafamaa jiruu fi waa'ee ijoolleen achi iddoo mucaan caaltuu jirtu kana baay'een ijoolleen baay'een achi jirtuutidha. Haadholiin bu'aa jirudha jettee jechuudha. Kanaafiyyuu isadha jechuudha kan isa yaaddessaa jiru na fannisuu na hajjeessu poolisoonni kana dhageenyaanii jireenyaa feenaan kaanii jedhee baay'ee sodaachaa jira jechuudha. Egaa homaa gochuun hin danda'amu kan kana hundumaa godhee sinidha akkana gubdan gubadhaa akkana bobeessitan boba'aa jettee jechuudha. Achirrattis immoo maaloo araara naaf hin gootuyyii Oromoon araara godhaayi jaarsummaan qabadha baqqaa jaarsummaa fiduuree jaarsummaan gidduu nuufaa galuu jennaan immoo ajjiin jaarsummaa fiddee yoo dhufteeyyuu fuutee deebitaa ani omaa fidduyyuu omaa hin barbaadu jennaan maaloo Oromoon akkatti dhangati baasaa jennaan ati Oromoo miti jetteen jechuudha. Achittis nan kolfee ati Oromoo miti jalqabannaa ishiin jettu otoo yaadan ibsinan kolfanii jechuudha. Maaliif kolfite yoo jettaniitu ta'e ati Oromoo miti jetteen jechuudha. Dhuma gubbaarratti garuu Oromoon safuu beekaa duudhaa beekaa Oromoon dhala namaa akkattiidhaan hin gidirsu rakkisu jettee jechuudha. Kanadha gidduudhaan bilbiltee nu yaadus natti fakkaate isaan indaasaa kanadha isinii jechuun jaaladha. Wanti godhame gaa'ee hin jiru dhaqanii qammasuudha kan caaltu duwwaa osoo ta'e akkattiin sodaatu icciitiitu barame wanta baay'eetu beekame waan baay'eetu bira ga'ame jaartiin ajjiis immoo jechuudha bakka dhaqee argeera
amma jaartiin ajjiis jechuudha. Kana dura maal jetteen poolisootaan ofiishitiyyuu viidiyoo kan hojjechaa turte jechuudha. Bakka dhaqee hargeeran jedheeni bakkicha immoo jijjiireeran jedheeni jette jechuudha. Gadda immoo maal jedha hajjiin bakkicha jijjiiri kaashiin jennaaniini bakkichi hin jijjiiramu bakkichi jijjiiramu hin jiru jijjiiramuun hin danda'amu. Yoon akka tasaallee mucaallee jijjiireerallee ta'eera ta'ee waan rakkoo qabu waan rakkoo wayiitu jira jedhee jechuudha. Biyya hormaa keessatti kan jireenyi nama rakkisurra kan harka ofiitiin hojjetanii immoo rakkatan. Mee maaltu si cannaqeet fuute ooti? Akkum jetteyyuu ina baaramtee dhena yaajji keenya ina baaramtee gisee tokko warra koo naa baaree rabbitu naa baaree jedha dhugaa dubbachuudhaaf taana. Dhugumayyuu ina baaramtee laata? Haadharra maal si shaggaree yoo haadha faana wal lolteetta ta'e? Ofii keetii of hin dandeenye ofii keetii qabeenya hin qabdu ofii keetii kan si jiraachisu iyyuu dubartootadha. Haadha jalaa fuutee mana hidhaa mana rakkinaatti akkamittiin galchite? Ammayyuu jechuudha ani caaltuudhaaf dhaamsin ani dhaamu tokko yoo jiraateera yoo ta'eyyuu jechuudha. Mucaan ishii sun guyyaa ishiin harka ishii keessa galtuyyuu marammaramuu qabdi. Dirqama ilaalamuu qabdi jechuudha. Maaliif haalli nageenya ishiiti? Haalli nageenya ishiiti ilaalamuun dirqama jechuudha. Maaliif jennaani laphee akkasumas okolaalitti minaamina fudhachaa jiru waan jettee ofii ishiitiif iyyuu dubbatteef iyyuu dhalli ishii kun marmaraan ta'ee fi ilaalamuun dirqama ta'a jechuudha. Dirqama ta'a jechuudha. Dhalli tokko ji'amma kana haadharra gargar baatee mucaa waggaa fi ji'a 5 in ulfaata jechuudha. Akka isaan dubbachaa turan itti jechuudha malee dabaleera jiini ishii ta'uu malan beekanii. Kanaafiyyuu in ulfaata jechuudha. Maaltu si cannaqeet? Ati nama puulii taphachaa oolu ilmoo akkam barbaadeettan jiraachisaa maallan ta'a jettee ilmoo haadha jalaa fuutee baatee har'a kinoo ibidda keessa seenuudhaaf gubachuuf jirta jechuudha. Harka keetiin ibidda of seensiftee yeroo tokkos waan nama gaddisiistu sin qabdu jechuudha. Isa kanadha. Akkasuma immoo Qiddiyee YouTube subscribe like share gochuudhaan jaalala lammummaa keessanii natti agarsiisaa isiniin jedha. Isa kanadha gooftaan koo baraaf jireenya keessanaa eebbisuu eebbifamaa shaaloo.